Nagaanii faraari waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota maatii dammee YouTube lafumaaf haala isin keessa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Egaa akkuma beekamu gidduu kana baay'ee isin jalaa badeen jira. Viidiyoo haaraa hojjechaa hin jiru. Torbii tokko guuteen jiranitti fakkaata. Viidiyoo haaraa gadhiisee hin beeku. Eessa dhaqxe karaa toora yuutuubiin jirtu namoonni naan jechaa turtan immoo waaqayyo isin haa eebbisu. Na hordofaa turtanii waan na dhabdaniif immoo dhiifaman jedha. Xiqqoo ishee haaluma tokkoon biizii ta'e malee rakkoon tokkoyyuu hin jiru. Guyyaa har'aa immoo akkuma ilaalaa jirtan kunoo viidiyoo miidhagaa hiriyoota koo kan isin baay'ee jaallattaniif baay'ee kabajjan waliin viidiyoo isiniif hojjannee jirra. Guyyaan kaleessaa akkuma beekamu dilbata ture. Dilbata kaleessaa immoo dilbata kaanirraa wanti adda isaa taasisu akkuma beekamu torbee darbee bara haaraa ture gaafa kibxataa hin beektu. Kibxata hiriyoota keenya wajjin wal agarraa jennee sagantaa qabannee turre. Yaa ta'u garuu haala tokkorraa kan ka'e hundi keenya kibxata wal arguu waan hin dandeenyeef dilbatatti dabarsinee jechuudha. Kanaaf guyyaa kaleessaa sagantaa addaa qabna ture jechuudha. Waaqayyo baay'ee nu gargaaree yeroo gaarii dabarsine. Iddoo kanatti hundi keenya wayyaa aadaa keenya uffannee mimmiidhagnee taaksiidhaan iddoo ta'e deematii jirra jechuudha. Akkuma argaa jirtanii egaa isii sumatu fuuldura taa'ee sumatu mul'ata nuti mul'annu naan jechaa turan gaafa viidiyoo kana erguufi. Kanaaf kaameraameniin keessanii dhiifama naaf godhaagaa. Kaameraameniin keessan ofuma waraabaa oolte jechuudha. Erga iddoo deemnu geenye booddee erga kun sa'aatii laaqanaa irrattidha. Viidiyoon kana gidduu hedduutu ture garuu ani kanuman irraa hin mure jechuudha. Kana asitti laaqana fayyadamaatii jirra. Akkuma argaatii jirtan isheen na bukeertu kun Daraartuu jedhamti. Hiriyaan baay'ee jaalladhuu fi baay'ee kabajudha. Kanaaf yeroo bareedaa ture. Sagalee yeroo isaan nyaachaa taphachaa nyaataan immoo keessaa hin dileetii taasise jechuudha. Koopiraayitiin irratti erguu danda'a. Isheen na bukkee yenniinas jedhamti. Kan itti aanu dirroo, kan itti aanu caalee, caaltuu baancee, kan itti aanu seenudha. Warri garanatti hafan immoo isheen kun dareedha. Isheen kun leensii yuutiyuub argitanii leensuu kan itti aantee jirtu caalee hin mul'attu. Caaltuu guutaa jechuudha. Ani immoo nyaata dhiisee viidiyoo waraabaa ture na beektu badaadhuma nyaata kanatti badaadhuma na riifadhu silaa biftuu na himaa akkanan midhaan hin nyaanne. Akkamitti nama qaanisaa yeroo sana namatti dhaga'amu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Argitanii leensi akkattan gorshee nama gorshu immoo baay'een jaalladha. Yeroo nama wajjin nyaata nyaannu ani utuun harka kooti nyaachuu baay'ee natti tola. Ani utuun nama gorshee namni na gorshee kanadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hundaafuu dilbanni kaleessaa akka kana ture isiniin jedha. Dilbata bareedaa ture. Waaqayyo yeroo gaarii nu kenne. Dammee yuutiyuubiidhaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib taasisuun gara maatii kootti dabalamaa. Namoonni maatii turtanii akkasumas immoo erga tokko gurshaa naaf fidan argitanii akkatti na jaallatan. Namoonni dursa maatii turtan ammas haaraa dabalamtan immoo viidiyoo haaraa yeroo hunduma yeroo isin qaqqabu laayik sheer koomentii gochuudhaan guddina chaanaalii kootii keessaa qooda qabaadhaan jedha. Gurshaan na ajjeeseera. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kun nyaanni xumurre moo nyaachituma jirra ammas gaggabaabsee waraabee
maal jetti caaltuun tuni maasaa jaallatti yeroo nyaatas yeroo maalis. Kun immoo erga nyaannee xumurree fakkaata ifaarsine jedhani gaa'e faarfannaa maal jedhu faarfannaa galataa qabna kan jedhu san galataa qabna waaqayyoof galataa qabna galataa qabna waaqayyoof galataa qabna kan jedhu san faarfachaa Kitanii katti shubbisan ijoolleen keessan isheen qilleensedha argitanii. Gooftaanis na eebbisu dhugaa baay'ee yeroo bareedaa ture jechuudha. Waaqayyo sinaa kabaju viidiyoo haaraadhaan immoo deebi'aan gan dhufutti lafa faala keessa jirtanitti waaqayyo sin wajjiniin haa ta'u namoonni viidiyoo kana jaallattan laayik sheer godhaan isiniin jedha. Akkuma kana dura waadaa ga'ee isiniif galee yeroo muraasa booddee sagantaa dhaabbataa isin barsiisaa hordoftoota koo bashannansiisaa jedhee kan yaadu sagantaa dhaabbataadhaan isiniif hin dhufa. Haga sanatti immoo akkuma isinitti himadhee ture waan mananii gadi dhiisinaaf ilaalaa yuutuubiin koo akka naan adamneef isiniin jedha. Waaqayyo sinaa eebbisa waaqayyo sinaa kabaju. Asitti immoo faarfannaa maal jedhu faarfachaa akka jiranii beeku keessaa hin dallate sagalee isaa. Hundaafuu baay'ee nutti toleera ijoolleen kootis gammadanii turanii as keessaa hunduma isaaniitiif waan haadha isaaniiti isaan immoo ijoollee koodha jechuudha. Ijoollee koo akkasitti babbareechee ayyaana bara haaraatiif kunoo wayyaa aadaa bitee fi akka kanatti miidhagsee oolche. Dirroon mootu harka akkana gootu kaara baatutte yookaan immoo ampuulii dhooftee sochoostee jechuun rifattee laala gooftaa Yesuus hojiiruma ijoollee kana argitanii akkatti burraaqan. Ulfinni waaqayyo. Ifti tulluu gubbaan dhokatu goomataan afaan haa qabatu. Ifti tulluu gubbaan dhokatu goomataan afaan haa qabatu. Sichiyoo ulfinaaf eegamnaa addunyaa guutuurra naannofnaa. Sichiyoo ulfinaaf eegamnaa addunyaa guutuurra naannofnaa.